Maatiin chaanaalii Yeroo Fayyaa akkuma barame har'a waa'ee fayyaa keenyaa odeeffannoo yuutuubiidhaan baay'ee faayidaa qabuu fi hawwataa ta'e tokko isiniif qooduuf dhufeera. Yeroo tokko sababa tokko malee yeroo hunda haxxiffanna. Dhangala'oon funyaan keenyaa ni baay'ata yookiin gogaan keenya ni dhiita. Kun maaliif akka ta'e beektu? Baay'een keenya qufaa jennee tuffannee bira dabarra, garuu sababni dhugaan alarjii ta'uu akka danda'u beektu? Viidiyoo keenya har'aatiin alarjiin maal akka ta'ee fi gaaffilee ijoo namoonni hedduun beekuu fedhan kan akka alarjiin qufaa fiduu danda'a, alarjiin yeroo qabaa fi akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhan bal'inaan ilaalla. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Alarjiin maali? Akka salphaatti yoo ilaalle alarjii jechuun qaamni keenya wantoota guutumatti fayyaa keenya irratti miidhaa hin qabne yookiin hin geessisne garuu akka qaama alagaatti ilaaluu irraa garmalee yookiin cimsee ofirraa ittisuuf yaalii godhuuf deebii uumamudha. Wantoonni nama dhiphisan yookiin alarjii uuman kun bakka gurguddoo saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis alarjii qilleensaan daddarbu kan akka daakuu daraaraa biqilootaa yookiin poolen, awwaaraa fi faangaasotadha. Alarjiiwwan tuttuqqiin dhufan kan akka ciniinnaa ilbiisotaa fi laateksii yookiin immoo gilaavii harkatti godhannuun kan dhufu. Inni sadaffaan alarjii nyaataa fi qorichaa kan akka ocholoonii, aannan, soorata bishaan keessaa, kana jechuun qurxummii fi qorichoota murtaa'oodhaan kan dhufanidha. Qaamni keenya wantoota kana waliin yommuu wal quunnamu keemikaalota kan akka histaaminii gadi lakkisa. Keemikaalonni kun gogaa keenya sirna hargansuu fi sirna bullaa'insa nyaataa keenya irratti dhiibbaa geessisu. Bu'aan isaas haxxiffannaa, funyaan nama duuchuu yookiin dhangala'aa funyaanii namatti baay'isuu, hooksisuu fi qaamni keenya hori'uudha. Haala cimaa tokko keessatti alarjii dhibee lubbuu namaa balaa irra buusu kan anaafilaaksis jedhamu fiduu danda'a. Alarjii waliin wal qabatee gaaffii namoonni tokko gaafatan akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeesseera. 1. Alarjiin ho'a qaamaa fiduu danda'a. Namoonni baay'een alarjii yeroo na qabu ho'i qaama koo ni jijjiiramaa jedhu, garuu dhugaan jiru maali? Akka qorannoon yaalaa agarsiisutti alarjii qofti yeroo nama qabu ofuma isaatiin ho'a qaamaa hin fidu. Alarjiin yeroo nama qabu funyaan nama duucha, nama haxxiffachiisa, akkasumas nama hooksisa malee daballii ho'a qaamaa hin fidu. Haa ta'u malee yeroo alarjiidhaaf saaxilamnu ujummoon funyaanii waan cufamuuf carraa infekshinii baakteeriyaa yookiin vaayirasiitiin dhufan kan akka saayinasiif saaxila keenya ni dabala. Haa ta'u malee ho'i qaamaa yoo uumame yookiin dabale alarjii malee mallattoo infekshinii kan biroo ta'uu beekuun barbaachisaadha. 2. Alarjiin qufaa fiduu danda'a. Eeyyee, guutumatti alarjiin qufaa fiduu danda'a. Yeroo alarjiin qilleensa keessaa kan akka daakuu daraaraa yookiin immoo poolenii akkasumas awwaarri ujummoo qilleensaa seenu qaamni keenya awwaara yookiin wanta alagaa kuufamee of keessaa baasuuf yeroo yaalu qufaa goggogaa yookiin lallaafaa ni uuma. Dhangala'aan funyaanii gara keessaatti yaa'uun yookiin immoo qoonqootti deebi'uun dhangala'oon kun qoonqoo nama qirqirsuun qufaa itti fufinsaa fi walirraa hin cinne fiduu danda'a. 3. Waqtiin alarjii yoomi? Gaaffiin yeroo baay'ee namoonni gaafatan yeroon yookiin waqtiin alarjii yoomii kan jedhudha. Alarjiin waggaa guutuu uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf awwaara mana keessatti argamuu fi tuttuqqii ilbiisota mana keessaatiin. Haa ta'u malee alarjiin daraaraa biqiloota yookiin poolenii baay'inaan kan mul'atu yeroo birraa fi jalqaba gannaa yeroo biqiltoonni daraaraa fi wal horaa jiranittidha. Yeroo kanatti qilleensi qulqulluu fakkaachuu danda'a. Daraaraa biqilootaa ijaan hin mul'anne kan baatuu fi faffacaasu yoo ta'u, kunis mallattoon qufaa fakkaatan namarratti mul'achuu danda'u. Akkamitti alarjii irraa fagaachuu yookiin dandamachuu dandeenya? Amma gara gaaffii ijoo fi barbaachisaa ta'etti dhufna. Akkamitti alarjii irraa bilisa yookiin mallattoo isaa hir'isuu dandeenya? Alarjii irraa fagaachuu waan rakkoo nutti fidu beekuun barbaachisaadha. Yoo awwaarri isin haxxiffachiise yeroo hunda mana keessan qulqulleessuu, yeroo biqiltoonni alaa daraaranii fi fooliin isaanii mana dhufu fodda cufuu yookiin alaa baatan haguugguu fuulaa uffachuu qabdu. Fees maskii isa jedhamu sana jechuudha. Qorichoonni farra histaaminii yookiin antiistaamin, biiftuu funyaanii yookiin noozi ispreey fi qorichi ajaja ogeessa fayyaan bitamu mallattoolee dhukkubichaa ni hir'isu. Immuunoteraapii. Alarjii cimaadhaaf ogeeyyiin fayyaa kittibaata alarjii yookiin alarjii shots fayyadamuun qaamni keenya wanta sanatti akka madaquu fi
deebii inni kennu akka hir'isu gochuun ni danda'u. Kabajamtoota keenya, alarjiin hamaa fi rakkisaa ta'uu danda'a, garuu beekumsa sirrii qabaachuudhaan naannoo keenya hordofuudhaan yeroo barbaachisaa ta'etti ogeeyyii fayyaa mariisisuun guutumatti to'achuun ni danda'ama. Odeeffannoo keenya irraa bu'aa akka argattan abdiin qaba. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik, hiriyootaa fi firoottan keessaniif sheer godhaa. Akkasumas yeroo hunda odeeffannoo fayyaa faayidaa qabu akkasii argachuudhaaf chaanaalii keenya Yeroo Fayyaa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan kutaa yaada armaan gadii keessatti nu barreessaa. Fayyaan nabiinaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu.